ديمنا. الو الو السلام عليكم. God have mercy upon ay waan ma jabaate si sodaachise يا قبا من يا دلقي waan akkam barbaadan sila ulfan garaa qabaa beekta. Hello. Hello. Hadiyaan waan akka jechuudha. waan akkam Foon booyyee faanaan jirti qalbiin kun. ay God have mercy upon us. No. Bosonni hin jiru yooma بوي بزونا جرتي ما بشان مري قرطون ميتا إيتا museena mwenye akapata titi za majeneti na kaera Mama yangu, game over. maali? Hai kun bar ulfi waan nama godhin hin qabu. foon hoolaa sanaan jette dhugaa seeni gowwichi kana waan beeka seefi tattali Sun rakkoo hin qabu borgisee masgidaa dhuftanu Tiruufaa osoo sanaan jette amma ganamaan hoolaa ofiitu wayii talee seefi ta'ellee bilaakatti kasaaree piraankiillee hote Firaankii miti abboode deengadda lee ijaarsatti maddeegni qoosuma isaa beete. Hello. Hiree baasii fitii fidi na nyaachisiini. God have mercy upon us. No. وارو جي كيتي نيادو والله Mama yangu, game over. Ara qofton jedhiti dubbadhu jedhee bar miyuutii godha qofton jedhiti dubbadhu jedhee bar waqasaa jedha bar miyuutii godhe akkana jedhiti bakka akka waan nama boottuufa ta'ati dubbadhu jedhaani bar hay difirati takkan qabdu waati Habibti an fudhaan dhugaa. Si bar miyuutitti maati iddaati. miyuutii Hello. rakkoo guddaa kasaarree jirra bakka wallahi nu kasaarsite dhugaa rabbi akkamiin sin mijeeffannee si qopheeffannee jenne nu kasaarsite waan biraa osoo ta'e kasaaruun oolu museenaa ergita odoo ofii dubbatte adamaatee foon booyyettee yaade rakkoon qabu haa tu obboleessa nan kasaare God have mercy upon us. okay shi kasaarree jirra nu kasaarsite na sodaatti nu kasaarsite kasaarree bakka okay shi galata Family reading akkasin nu kasaarsee jira dhugaa rabbi ni ulfaata anka jedhu silaati dhugamaan ulfaa sila God have mercy. Abbaa firootti dabalu himachuu shurrubba laa ilaaha illallah. Hanchi akka mormu intinidha harmaan wal si lolaara. Habibti arsitti martii unkuruuraa Eshi. arsitti martii unkuruuraa ta'iran tu'anaa jechuudha. As keessatti bira jirtu waan as keessatti abbaa Hello. Maali isaa utaasii maaltu si yaachisaa? Dhaabbattee haftaare malee rumteetu madhiira jala bulta malee.
dhiirumatti bulchaa. Homaa yaadee. Rabbiin mana Hello. Subscribe gochuun dagatina haati seenaa jechuudha. Kuma afur waan hin genne wayitu hafe gara kuma dhibbaa ol siquu qabdi faamilii hundi keessaniyyuu gaafa viidiyoo gadi buuftan jechuudha. Viidiyoo san eessarraa akka gadi buuftan keessattuu gaafa paartituu fidaafaa gaafa isin jedhanii jedhan paartituu san eessaa akka fiddan yuutuubii san eessaa akka fiddan osoo gama tiktookiitti hin fidin jechuudha. Waan san osoo gootanii hedduu natti tola. Naaf jiraadhaa isiniin jedhaa hedduu isiniin boona. Rifatuun ammaka kiu jechuun ammaka gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun ammaka roobe adaamaa na fakkaatuun ammaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh family. Ada ready prank gochuu deemna. Halo. Halo. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa firoo akkami? Jirtu. Nagumaa? Fayyaadha. Fayyaadha. Jira wallahi baga jiraatta. Akkam jiruun jireenyaa fi aan? Jireenya maal gaafatan walumaan itti jirra bakattummaa. Qoftaan jedhee itti haasa'i. Laa uumaan jennu bareeduma jirra. Alhamdulillah naga jireenya fi soddaan tuffatan. Tuffatan qophiin firoo akka maal waamu dhiiftan jenneetii bar. Nama guguddaan ilaallatu daa'imman malee. Bareeda. Bakka ammaan rakkoo bar jaarsatti himachuun sodaadheeni. Na himachuu. Laa waan biraasitti himachuuf. Okay. Ati nama natti himatamu? Laa waawwee akkanaa bittuun barbaade. Maal? Subhanallah. Ulfaata abba akkam jedhee mani madhalaata. Waanuma jabaatee si sodaachise gaa. Gochaa garii deemaa jirtanii? Caagarii maal deemnetteeti Ameerikaan tokko gizee taraan dhugaa achumaan cufate. Akka namaa rakkoo qabare. Ulfa garaa qaba mana yaalaa dhagee ulfa garaa qaba jedhee qoftaan jedhe. Waan akkam barbaaddan sila?